ها الشمار كفوني جرت هردفتوتا كي جالتا مفكبة جمونك waaqayyo siniifaa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii anistira galanni isaaf hin badini. Egaa guyyaa har'aa kana masiyaadha eebbisaa maal fiddee dhufte yoo nuun jettan dursa warran isaaniidha keenya faarawwataa tallaa keer sabiskiraayib gochuu hin irraanfatina isiniin jedha. Akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kana jechuudha dubartiin kuni. Makiinaa kana kophaa ishee kaastee oofaa jirti jechuudha. Irratti garuu ishiin hin beekne makiinaa miilaan tuttee gaafa ooftu makiinaan kuni mucaan kuni nama godaanaa tadaadaariidha nama karaarra jiraatu waan ta'eef maal godhee fiigee makiinaa kana ka'ee dhaabee fi dhaqee bira ka'ee hirriba keessa ishee kaase birumas banatee seenee hirriba keessa ishee gaafa kaasu xiffiidhaan rukkutte. Mee ilaalaa dhugaa nama gaddisiisa. Maal seeta natti dhagahame dhugaa viidiyoo kanarratti maaltu natti dhagahame hagam akka walii yaadnuu fi akkasumas oolmaa namaa dagachuudha. Namni akkamitti oolmaa namaa dagata rakkoo maaliitiif amma mucaan kun makiinaa koo seenee gaafinatti na yaame jettee yaaduu qabdi dubartiin kun sila. Soo nama beeku taate garuu isheen nama akkasii saniif osoo hin taanetti xiffiidhaan isa rukkuttee jechuudha. Bataami nama gaddisiisa. Namni akkamitti nama si oole yookiin nama waan tokko lubbuu kee oolchee akkamitti waan akkanaa godha. Oh my god. Akkuma beekamu egaa hordoftoota kee jaalatamuuf kabajamu guyyaa guyyaadhaan viidiyoo isin bohaarsu viidiyoo haaraa qabannee dhufna. Egaa akkuma argaa jirtan kana reebichi ishee akkuma itti fufee jira dubartii kana jechuudha. Namtichi tokko asfaaltiirra kaa makiina ofii biddiidhaaf ga'u ka'ee bira dhufee gaafate. Maali jennaan akkanatti bara leemaadha. Makiina kun as seenee meeshaa kanarraa na saamuudhaaf dhufe gaafa isheen jettee himattu. Akkuma isaan lolu fakkaate dhumarratti dhugaadha haqa qabda. Hoo haqa qabaattee makiinaa kee mucaan ni dhamaa jedheen. Eeyyani haqan qabanaaf haa hidhamu gaafa jettee murteetti kennitu mucaan illee makiinaan kophaa miilaan tuttee ofaartee ishii rafteetti makiinaan kamuu itti bu'ee lubbuu ishii darbu lubbuu ishii oolchee jechuudha mucaan kun. Isheen garuu oolmasaa wallaalteeti akkas goote jechuudha hattu dhiittee reebicha hin jirre isarratti raawwataa turte. Garuu waaqayyo immoo ati haqaan deemte omaa rakkoon tokkollee sirra hin ga'u. Inni nama haqaan deemu waan ta'eef namichi kun amma maal jedhaanii kaameeraan as jira waan ta'eef xalafnee ilaalla jedhe. Karaa asfaaltii magaalaa guddattee keessatti kaameeratu jira makiinaa yeroo dhaabdu makiinaa suni keessa rakkoon minaamin yoo jiraate kaameeraan waan jiruuf haala tuulis qabuu danda'a. Osoo akkuma beekamu akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kanatti dhugaa dubartoonni keessattuu galata namaan beeknu jechuudha. Rakkoo dhiirri illee yoo ta'e xiqqoo akka tokko obsanii qaba. Wanti fe'ee osoo mudate haa mudatu malee obsa xiqqoo ni qaba jechuudha. Sabrii qaba dhiirri noormaaluma uumama isaatiin jechuudha. Dubartiin garuu obsa hin qabdu. Waan kana maaliif akka inni godhu hin beekne reebicha cimaa irratti raawwatte. Maaliif reebdima? Bataami namatti ulfaata dhugaa. Haa ta'u hundumaaf hunduu gaarummaadhaaf ta'e baga ta'e. Amma kaameeraa banee gaafa ishiitti mul'isu makiinaan kophaa ishii deemu akkasumas makiina ishee kana dhaabee fi dhaqee karaa keessa seenee gaafa itti haasa'udha jedhu isheen hirriba keessa ishee kaase fa'aa yaadattu jedhee gaafa inni wanti jedhu isheen kana irra raawwatte rifatte amma gaafa viidiyoo kana argitu. Waan deebistu tajaajilaa bade. Garuu carraan takka si gattee deemte jennaan deebite asitti hin deebitu beeki. Gaafa inni kadhatu gaafa dura san xiffiidhaan rukutte. Garuu amma gaafa isaan dhiifama jettuu fi gaafa isaan kootu gara kiyyatti dabalamee si faana dalaguu barbaada. Si faana waan kamuu godhachuu barbaada jettee dhiifama hoo gaafattu mucaan kun ni dide. Maaliif dide? Sababni hoo jennee yoo ilaalle dubartiin tokko si quuxu taanaan akkasumas jechoota gadheedhaan nama bira si qaalessi taanaan irraa fagaachuun kee bilisa. Dhiirris akkasuma. Dhiirri tokko gadheen hin jira kan dubartii caalaa ni jedhu kushiinaa keessa.
hojii hojjetu odoo hin ta'initti nama waa balleessu jechuudha. Soo akkasiniin jedha hordoftoota kiyya waan akka ammaa nu faana turtaniin hordoftaniif galatooma isiniin jedha. Laayikii sabiskiraayib gochuu hin irraanfatinaa nu jajjabeessaa. Hundumti keessan fayyaa naa ta'aa.